Tole YouTube channel ko jalatti kan argamtan hundumti keessa nagaan bakka jirtan hundatti nagaa ni abbaa ilmaa fuura qulqulluu bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii an nagaa kooti an obboleettiin keessan nagaa irraa faadhan qaba. Egaa warreen maatii koo taatanis guddaa sin galateeffadha. Ammas immoo maatii naaf ta'a isiniin jechuun barbaada. Duratti itti hojjedheen beeku YouTube ko garuu ergan bane channel kana waggaa 3 darbeera jechuudha. Kanaaf isin immoo na bukkee dhaabbadhaati akkan hojjedhuuf ijoollee Oromoo keessumatti wal gargaaraa isiniin jechuu barbaada. Yaannin qabu kanuma dabarfachuun barbaade yeroo duraatiif yeroo baanee dubbannu nama sodaachisuu danda'a. Kanaaf isin immoo wal gargaaruu wal bukkee dhaabbachuu wal guddisuun dirqama waan ta'eef isinis immoo wal guddisaa waliif yaada waliif wal bukkee dhaabbadhaa isiniin jechuun barbaada. Kan nama hawwurra nutis wal bukkee waan jirruuf wal guddisuun dirqama keenya jechuudha. Kanaaf guddaa sin galateeffadha. Warreen maatii koo taatan immoo eebbifama isiniin jechuun barbaada. Guddaa sin galateeffadha. Galatooma akkasumallee warreen like naa gochaa jirtan warreen share naa gochaa jirtan warreen comment naa kennaa jirtan yaada naa kennaa jirtan ammas yoo yaada qabaattan nyaata hojjechuudhaaf nyaata hojjedha jedhee yaade akkasumallee yaada tokko isiniif iruudhaaf ogummaan qabu yookiin immoo waan hin beeku tokko isiniif iruudhaaf nan dubbadha jechuudha. Omtuu duubatti nan deebisu sodaan illee keessa kooti akka ba'uuf dudubbachuun qaba jechuudha. Kanaaf an obboleetti keessan leensaadha. Akkanumallee adaraa keessan like naaf godha. Adaraa keessan maatii naaf ta'a isiniin jechuun barbaada. Guddaa galatooma. Yeroo duraatiif yoo sodaan hin jira jechuudha. Kanaaf warreen hojjechuudhaaf immoo akkuma koo duratti bantanii YouTube channel bantanii otoo ittiin hojjetin otoo ittiin fayyadamin jirtan jechuudha. Isinillee hojjedhaa wal bukkee haa dhaabbannu walaa jabeessinu. Namoonni kan biraallee akkasuma hojjetanii warreen nafaana bananii qaata fagaatan jechuudha. Warreen YouTube nafaana bananii yeroo sana maatii naaf ta'a namni naaf ta'a jechaa turanii maal jedheetu manitti badhiise jechuudha. Amma garuu hojjechuudhaaf ka'eetan jira jechuudha. Isinis immoo na bukkee dhaabbadha. Isinis immoo na jabeessa obboloota koo. Egaa akkuma beekamu yoo sodaa guddaa keessa keenya ijoollee Oromoo keessumatti sodaa guddaa keessa keenya jira waan ta'eef walaa jabeessinu isiniin jedhaan obboleetti keessan leensaa tuubar kan jedhuudha. Eebbifama jabaadhaa bakka jirtanitti hundumti keessan shalom jabaadhaa.